warreen qarshiin siniif qabamuu dide warri ani harki koo gingilchaadhaa qarshii argadhe taanan hoggasuma bittinneessa hoggasuma hin jiru warri jettan kiisha mirgaa keessa godhee kan bitaatiin waayyaa unatti fakkaataa warra jettaniif qabannaa irratti dadhabaadhaa baay'ee rakkadhaa qarshii qusachuu nan barbaada galii gaarii qaba kanan qusadhe osoon jiraatee natti tola warra jettaniif haala galii kamuu irra yoo jiraattan viidiyoo kana booda eenyummaan keessan ni jijjiirramu. Ani gingilchaadha jechuu irraa gara kanan qusadhe qaba jechuutti jijjiirramtu. Furmaata babbareedoo saayinsawaa ta'anii fi fudhatama kan argatan kan namoonni baay'een wabii bahaniif qabadhee dhufeera. Kan isinirraa eeggamu haala galii kamuu keessa yoo taatan haala qabannaa qarshii keessan akka jijjiirramu amantanii furmaata kana hojiirra oolchuu qofa. Furmaanni qabadhee isiniif dhiyaadhe baay'inaan 5. Haala galii kamuu keessa yoo jiraattan viidiyoon kun waan baay'ee galii keessan irratti jijjiirrama akka fidu I'm sure. Furmaanni jalqabaa qabannaa qarshii keenya nuuf jijjiiru gosoota baasii 4 armaan gadii kana beekudha. Tokkoffaa baasii balleessitoota. Jireenya keenya irratti hooma kanneen hin daballe kan hin barbaachisneedha. Baasilee kutamuu qabanidha. Waan barbaannuuf qofa ni baasna garuu nu hin barbaachisan. Yeroo baay'ee argitaniirtu yoo ta'e namoonni galii xixiqqoo qaban manni isaanii meeshaan kan guutamedha. Sahaanii guyyaa takka itti nyaatanii hin beekne mana isaanii guuteera. Meeshaalee dhugaatii lallaafaaf oolan garuu kan guyyaa tokko daadhiin tokko illee itti dhugamee hin beekne guuteera. Gollaa guddaa kan sirna kamiifuu oolee hin beeknes jira. Guyyaa tokko daabboon kan tolchanii hin beekne maashinii daabboos mana isaanii jira. Uffataaf kophee yeroo baay'eef dhimma itti hin baanes guutaniiru. Waan hin barbaachisneef qofa baduu qabu. Sababni isaa baasiidha. Jireenya keenya irratti hoomanuuf hin dabalan. Baasileen wantoota akkanaatti baasnu dhaabuu qabna. Baasilee balleessitoota jedhamu. Qabannaa qarshii keenya kan balleessan isaan kana. Lammaffaa baasii eeggataa. Baasileen akkanaa hin hafan. Dhukkubsachuu dandeenya. Yeroon balaa wayii dhufuu danda'a. Cidha jiraachuu danda'a. Wantootni akkanaa kun nurraa hafuu hin danda'an. Kanneen akkanaa duursinee karoorfanneetti. Akkamitti yoo jettan karaalee itti aananiin ni haasofna. Sadaffaa baasii jireenyaa. Isaan kun haala jireenya keenya irratti baay'ee murteessoo waan ta'aniif kan baasnudha. Al tokko tokko bilbilli keenya rakkoon wayii quunnamuu danda'a. Yookaan ni hojjisiista yookaan bilbila biraa lachuu baasiidha. Baasii laayif istaayilii yookaan baasii jireenyaa jedhamu. Dugda kee si dhukkubuu danda'a. Siree raftu sana egaa firaashii jijjiiruu dandeenya. Kunis baasiidha. Baasileen kunneenis diizaayinii barbaadu. Afuraffaa baasii galii nuuf dabalan. Baasileen akkanaa baasii yerooti. Yeroodhaaf baasii si baasisu. Garuu harka keessa adeemsa keessa qarshii sana deebisanii ni fidu. Fakkeenyaaf ofirratti gaafa investi gootu baasiidha. Hojjetaan baankii tokko haala qabannaa herreegaa yoo barate baasiidha. Garuu yeroo booda galii isaa ni guddisaa. Digirii qabaattee maastarsi yoo baratte amma baasiidha. Yeroo wayii garuu galii siif fida. Dhimmoota birootiif hojii cinaan hojjettuuf baasii inkaamii argachuuf baasileen baastu yeroo wayii galii siif fidu. Kanneeniif investi gochuu qabna. So akkamitti baasii keenya galii keenya kan qusannu adda baafannee akkamitti ramaduu dandeenya yoo jettan hanga xumuraatti waliin tura waliin laalla. Lammaffaa idaa hir'isuu qabda. Namoonni yeroo baay'ee jireenya leegjarii ammatti argachuu hin dandeenye liqiidhaan jiraatu. Liqeeffattee bashannantaa, liqeeffattee uffatta. Tokko tokko liqeeffatanii mana bitu. Umurii isaanii guutuu dhala mana sanii kaffalaa jiraatu. Konkolaataas liqiin bitu jireenya ofii dhala san kafaluutti fida. Waan tokko isinitti haa himu. Liqaan kan nama fayyadu waan biraa qarshii fiduu danda'uuf yoo ta'e qofa. Biizinasii qabaatte taanan biizinasii kee babal'isuuf yookaan guddisuuf yoo liqeeffatte rakkoo hin qabu. Sababni isaa ni kaffalta. Garuu ammatti leegjarii siif hin taane jireenya siif hin malle jiraachuuf jettee hin liqeeffatin. Akkas goonan bu'aan kee dhiphina. Yeroo hundaa qarshii yoo argattu waa'ee idaa kee ofirraa kafaluuti kan yaadu. Mindaan kee ji'aa gaafa dhufu amma liqaa manaa sanaaf tana immoo irraanan kaffala jedhe. Liqeeffachuu kan qabdu waan qarshii fiduu danda'uuf ta'uu qaba. Hin taane taanan dhiphinni bu'aa siif ta'a. Yaadni biizinasii gaariin tokko yoo siif dhufellee hojjechuudhaaf jettee garuu liqaa koo osoo hin kaffaliin
jettee dhiiste. Liqaan namaa sirra jiraannan hirriba hin qabdu, nageenya dhabda. Kanaafuu idaa dabaluu osoo hin taane hirrisuudha, salphisuudha kan qabdu. Sadaffaa seera 50-30-20 jedhamu beeku. 50 jechuun galii argattu irraa parsantaa 50 yookaan walakkaa isaa baasii hin hafneef oolchuu jechuudha. Dirqama baasii baasuu qabduuf nyaataaf, mana qaraca yookaan kiraaf, tiraanispoortiif kan baastudha. Baasilee kanneen parsantaa 50 xumuri yookaan walakkaa mindaa keetiin xumuri. Parsantaa 30 immoo waan barbaadduuf isaan wantas jedhaman saniif ati fedhii kooti kan jettuuf oolchi. Uffata jijjiirrachuuf ta'a, bunaaf ta'uu danda'a. Waan hawwitu tokko yoo jiraate galii kee irraa parsantaa 30 xumuri. Kanaafuu parsantaa 20 taa'uu qaba yookaan seef gochuu qabda jechuudha. Kana jechuun qarshii keenya deemsa yeroo keessa kuusaa baay'ee taasisuu jechuudha. Jabaatanii hojjechuutti aansee wanti jireenya keenya jijjiiru muraasa teessisnu kana. Haala salphaa ta'een sinitti yaa himu. Fakkeenyaaf namni tokko mindaa isaa qarshii 10,000 yoo ta'e parsantaa 50 duraasan or 5,000 baasii hin oolleef yoo oolche. Nyaataaf, kiraaf, baasilee dirqama ta'aniif tiraanispoortiif yoo oolche zan parsantaa 30 yookaan 10,000 sanirraa 3,000 immoo baasii barbaachisaa ta'aniif yoo oolche. Buna shaayii uffata bituuf yoo oolche waan fedha isaatiif. Kanaaf 2,000 qofa 10,000 irraa osoo teechise baankiin sun intarestii parsantaa 7 yoo qabaate namni kun 2,000 teechisee dhuma waggaa irratti 26,140 qabaa jechuudha. Haala kanaan yoo itti fufe 2,000 teechisa waggaa 2 booda namni kun gara qarshii 62,000 ni qusata. Waggaa 10tti 335 qaba. Waggaa 30 keessatti gara qarshii miliyoona 2.3 qaba jechuudha. Kana jechuun namni tokko waggaa 25tti hojjechuu yoo jalqabe waggaa 55ffaa isaatti miliyoonera ni ta'a jechuudha. Gara qarshii miliyoona 2.3tti dhiyaatu kan qusate qaba jechuudha. Kana jechuun callisnee yoo 2,000 teechisnee jechuudha. Garuu yeroo kana keessatti 2,000 jechuun hooma miti ni beektu. Mindaan dabaluu danda'a. Warri galiin keessan kanaa ol ta'e immoo kana caalaa qusachuu ni dandeechuu jechuudha. Garuu namni tokko ani yeroo dhiyoo keessatti jijjiiramuun barbaadaa yoo jedhe miliyoonera ta'uuf waggaa 30 maaliif natti fudhata yoo jedhe galii 10,000 qabaatee akkuma ta'ettan 5,000 teechisa yoo jedhe baasilee biroo dhiisee hojii biroo hojjechaa 5,000 nan teechisa yoo jedhe dhuma waggaa irratti duraan 26,140 kan teechise sun amma garuu qarshii 62,000tti dhiyaatu qusachuu danda'a. Hin dagatinaa. Intarastiin yookiin dhalli parsantaan 7 sun herreegamaa jechuudha. Kana jechuun waggaa 12tti miliyoonera ta'a. Duraan waggaa 30tti achiif kan gochuu danda'u kan argatu san waggaa 12tti ni milkeessa. Maal jechuudha? Eenyuyyuu taanaan kan viidiyoo kana laalu galii wayii qabna. Kanaafuu diizaayin gochuun ji'aan kan hin hafne galii koo irraa ammana nan teechisa jechuu qabna. Yeroo muraasa keessatti faayinaansaalii kanaan of danda'e nan ta'a. Yoo xiqqaate nama irraa hin eegu, hirkataa maallaqaa hin ta'u. Yaada biizinasii wayii yoon qabaadhe, hojii dhaabuu yoon barbaade, galii hin dhaabbanne qabaa, qarshiin koo ji'aan naa dhalaa akka jennu nu taasisa. Kanaafuu hanga dandeenyeen kan teechisnu dabaluu qabnaa jechuudha. Waan nama gammachiisu tokko siniif yaa dabalu. Waggaa 30f 2,000 yoo teechisneen jedhe yookaan waggaa 12f 5,000 yoo teechisneen jedhe. Nuti dhala namaati silaawoo mindaa wal fakkaatu miti kan qabnu. Mindaan keenya galiin keenya 10,000 qofa hin ta'u. Kanaafuu kan qusannu hanguma dabaluun qarshiin keenyas guddaa ta'a. So ani biizinasii hojjedhee abbaa qabeenya ta'uu hin danda'u warri jettaniif acaramnee qusachuu qofaan jireenya keenya jijjiiruu ni dandeenya. Teechisuu qofaan gara itti aanutti yaa dabarru. 4 wal fakkaachuu dhaabi. Yeroo baay'ee namoota fakkaachuuf kan xaarru yookaan namoonni nu cinaa jiran waan bitan bituu barbaanna. Uffata yoo bitan uffata ni binna. Konkolaataa yoo bitan humna yoo qabaanne ni binna. Yoo dhabne liqeeffanneetis ta'u ni binna malee hin dhiisnu. Zan jireenya waliin wallaansootti seenna. Silaayyuu kan godhuu qabdu qarshii baankii qabdu gadi jiraachuudhaayyuu kan jiraachuu qabdu.
Galiin kee guddaa ta'ee ati jireenya xiqqaa jiraachuudha kan qabdu. Baasii tokko baasuuf yoo jette yeroon murteessuu, qarshiin murteessuu qabda. Akkam jechuudha seeti hangana ammana qabaadhutti konkolaataa hin bitu. Hangana yoon qabaadhe malee akkana hin godhu jechuu qaba. Ammuma baasee gammadu malee hin jedhin. Taphni jabaan xumura irratti silaa beektaa. Kolfa dheeraa kan kolfu nama xumura irratti kolfe. Yeroodhaaf xiqqaa fakkaattee gadi jettee jiraattee boruuf waan gaarii yoo teechifatte siif wayya. Shanaffaa fi inni xumuraa carraawwan harka kee irra jiranitti fayyadami. Yeroon ammuma deemuun itti gaafatamummaan kee ni dabala. Baasiin kee ni dabala. Amma carraa guddaa qabda. Yoo ijoollee hin qabaanne, yoo hin fuune, mana yoo hin kireeffanne, baasiin sirra hin jiru. Harmee bira yoo taate kan nyaattu harmee biraayi baasii hin qabdu. Kanaafuu kuufachuu qabda. Qarshii deechisuuf seef gochuu qabda. Carraa amma qabdutti fayyadamuu qaba. Yeroo fuute daa'ima gaafa godhattu baasiin ni dabala. Kanaafuu carraa harkaa qabdutti fayyadami. Qalbii 40tti qarshiin 20tti kan jedhu dhiistee qalbiinis qarshiinis 20tti jechisiisuu qabda. Carraa harkaa qabdutti fayyadamuu qabda. Maaliif baasta? Alaa nyaachuu yoo dirqama sitti ta'e malee hin nyaatin. Baay'istee hin bashannanin. Baasuun dirqama ta'u malee hin baasin. Kan bootu yaadi. Tattaaffii xiqqoo kana barteewwan kana jireenya yeroo dheeraa kee irratti jijjiirama guddaa kan fidan. Har'a qofa hin laalin. Fageessitee kan yaaddu yoo ta'e baasii hin malle hin baastu. Carraawwan keetitti fayyadami. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga ol agarrutti baay'ee.